السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو دفتو تكو جرى جرتو نجا كيساني فيوما الحمد لله نجا فيا كوتي سن اللي بكجرت نتربي نجا فيا سن هاتا سيسو أكو ماركتا نبولي أسبيزا نبولي تكية فتيها ما أنتي دا في أجد كان عندورا إنجد وهي فراشي بوندي تربا تراسي ديكتمي توكو أسبيزا من كيسا لستي وانا ركي منان سرقي ويفائي فرس الله كد ويفائي وانا كسي قبل تري دي فيديو ويقد إسين تري منان سرقي دا أنا منان سرقي سوني قوادنيا سيت أبوليسا قوادنيا سيت فود تري أبوليتيني دبي مويسا تيسي kara Faxuma jechuutti dhiifama fatiya'ee kara siitiin ajajatte jechuudha. Minaan sanaa shunkurtii fa'i kiiloo 100 waan akkasii walitti deeme jechuudha qodaan jara. Minaan fa'i baay'ee bareede jedhan saalee. Minaanneen giddaatti daaskifte minaan salgii suni hin bareede waan jedhamu bakka wallaahi waan maqallaalii tokko miti baay'ee tokko bareede jedhan bakka haga hin bareede jedhamu walitti bareede jedhan minaan maashaallah tabaarakallaa. Galatoomii siin jedha baay'ee bareededha namu mallee sanaa saa ture micattii tokko wajjiniin wallahi imma hin kolleen barbaade naafa daaskiftu bakka minaan kana daaskifte jedhaarti jedhanii kunoo minaan sargii sun baay'ee tokko bareennaan imma esiitii indaaksisne ture asbeezaa garagaraa fi afata golgee sana firaashii boondidii 7 birrii danuu baaste wallahi Faaxumaan kun maatii siitiif na minaan sun baay'ee tokko bareedee ollaa dhagaa namni sargii maal wal waama akka firaati si jarri akkasti minaan sun badaa bareedeenaan itti naa himi bakka minaan sargii sana daaksistee naafa daaksistu ennaan kunoo ala kanaan isiinillee haadhaaf maashaallah minaan farasillaa 4 xaafii farasillaa 2 ruuzii tokko maashillaa tokko itti naqamee walitti farasillaa 4 jechuudha. daakameef jechuudha inshallah rabbiin nama nagaanyaatu hagodhuu fi እና asumaanuu namoonni ramadaanaa fi asbeezaa ajajachuu barbaadanii namoonni dursitanii gatii waan akkasiin barbaada gatii natti mi'attanuu fakkeenyaa fi namni yeroo biyya keessa taa'ee gabaa deemu jalqaba gabaa dhattanii wanta gabaarra jiru hunda gatii gaafattanii dhuftanii birrii manaa fudhattanii deebitanii bittu kun akkasuma jechuudha. Kanaaf hin mijatu baay'ee rakkisaadha jechuudha. Akkas jalqaba gatii himuuni fakkeenyaaf yeroo biyya keessa teenye suuqis ta'u gabaas deemnu hammuma bakka birrii hamma kanaatii waan gabaa keessa hadhaa bitachuu yaada jedhamee tilmaamumaan birriin fudhatamee deemamti. Isinis akkasiin tilmaamaan wanta fakkeenyaaf maatii keessanii gochuu qabdanu birrii hammanaatiin maatii kootii barana ramadaana wanta asbeezaa ramadaana bituun qaba jettanii waan tilmaamtan tokko ergachuudha malee jalqaba gatii himuuni baay'ee tokko rakkisaadha. Garuu hanga ta'e kunoo gatii isa hadhaa qodaan kun asbeezaan kun kaleessa bitamee gatii isa kaleessaan isinitti himaa guyyaarraa guyyaan daddabalaa akkuma ta'e hanguma ta'ettu kanumaan tilmaamtanii birrii isaa ergachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf meeshaan obboleettii keenya kun akkuma argitan kana kiiloo 8 waan akkasitti jechuudha. Wanti hundi kun angaruu isaaba kiiloo tokkootiin an isinitti hima. Fakkeenyaaf misirri kiiloon tokko birrii hammana yoo jettan isin kiiloo meeqa akka bitachuu qabdan baay'istanii fakkeenyaaf kiiloo tokko birrii 2 dabaltanii idaatanii guyyaarraan dabala gatii ta'e jennaa wanti hundinuu akkasitti tilmaamaan ergattu. Tamirii attee turte obboleettiin keenya kuni tamiriin immoo hammallee haaraan hin dhufne kanaaf xiqqoo ramadaanni 7 waan akkasii tafee haaraan seenaa namoonni baay'een asbeezaa ajajattanii jirtu. Tamirii immoo ala ramadaan wanti biraa isin bitamee isin qophaa'ee raminaanillee daakameera. Tamirii immoo ala inni itti siqatee jedhe ala haaraan galee isiniif bitamee walitti isin ergama jechuudha. Akkas inshallah jalqaba irratti akkuma argitanuu atara gatii minaan isinitti himeera. Atara kiiloo 8 atara kiiloo 8 qabdi. Atarri kiiloo tokko isaaba birrii 180ti.
Kunoo as biratti misira kiiloo 8 qabdi. Kiiloon tokko isaaba birrii 250ti. As biratti dhadhaa kiiloo 2 qabdi. Dhadhaan isaaba kiiloon birrii isaaba kiiloon tokko 1450ti. Kunoo as biratti qimamii dhadhaa qabdi. Birrii 25 jechuudha qimamittiin. Abishii kiiloo tokko qabdi. Abishiin kiiloon tokkoon kun birrii 800 gimmaashidhaan hidhamee jira. As biratti sukkaara kiiloo 3 isaaba kiiloon tokko birrii 185. As biratti garra hedduun keessan zayitiidha kan isin maatiidhaa bittanuu. Zayitiin baay'ee tokko dabalee jira. Zayitii leetirii 5 haayilaandiidha kuni. Abbaa leetirii 5 haayilaandii kuni yeroo ammaa kana akka gatii kaleessatti bitamee sanatti jechuudha. Birrii 1950 leetiriin 5 kun. Abbaa leetirii 3 jira. Kan 5 olii immoo kan jiru isa ciqaa sana zayitii isa jarkaaniiti jechuudha. 10-20 jiranni. Itti aansuudhaan as biratti misira difinaa kiiloo 8 qabdi. Isaaba difiniin kuni kiiloon tokko birrii 230. As biratti baaqelaa maashaallah baay'ee tokko qulqulluu bareedaa ta'e kun akkuma argitan waa tokko wanti keessa funaana nullee jiru. Inni kiiloo 8 qabdi. Isaaba kiiloon tokko birrii 170. As biratti shiroo kiiloo 10 qabdi. Shiroo kana akkuma isinitti himne manatti daaksisna malee daakamaa isaa gabaarraan binnu. Isaaba kiiloon tokko 400 jechuudha. Kun shiroon kun isaaba kiiloon tokko birrii 400 kiiloo 10 qabdi. Barbarree dheengaddaa ajajatte gatii ta'e jennaan hin qabdu. As biratti immoo duqeetiidha. Duqeetii kiiloo 20. Duqeetii kiiloo 20 qabdi. Garra irra hedduun keessan yeroo asbeesaa ramadaanaa ajajattanuu tamirii zayitii duqeetii bakka asbeesaadhuma mana keessa gatii jedhamuuf akka gatii kaleessaatti duqeetiin kiiloon tokko akka gabaa kaleessaatti birrii 115 kiiloon tokko. Kiiloo 5 baay'istanuu 10 baay'istanuu hanga barbaadaniin baay'isachuu dandeessu. Garuu dabalaa deema maaliifuu gatiin qodaa rakkoon qabu. Isin akkuma kanatti tilmaamtanii yoo dabalees birrii amma ta'e irra buustanii yoommoo akkasiin ergitan irra birrii keessan hanqatee fakkeenyaaf isin tilmaamtanii birrii ergattan birriin isin ergattan sun waan isin ergattan bitee yoo isinii hafee birriin keessan hammanatu hafee maalitti isinii dabaluun jedha. Yoo birriin hanqatee birriin keessan hammana bitee hammana hanqate waan kana itti bituu moo birrii itti dabalattu dheetan isin gaafadha. Haala akkasiitiin bitattu jechuudha. Inshallah lakkoofsa obboleettii kootiin isinii maxxansaa WhatsApp irraan galtanii isirratti ajajachuu dandeessu jechuudhaan yeroo baay'ee dafee isiniin deebisu daa'imaa wajjin waa baay'eettan biisii gatii ta'ee fi asbeezaa ramadaana kana isin daftee isinii bittee isinii qopheessitee maatii keessaniin isinii qaqqabsiiste gatii ta'e jennaan an bakara hundaa mashguula ta'urraa isiidhuma bitti gatii ta'ennaan lakkoofsa isii barreeffama irratti samma afaaniinis isinittan himaa qabadhaatii seevii godhaa WhatsAppidhaan dubbisaa waliin haasa'aatii akkasitti inshallah daftee isinii qopheessitee guyyaa isin jettanitti isinii ergite jechuudha inshallah giidoo rabbiitiin. Akkas egaa obboleettiin kiyya kun kanan qabdu garuu gatiidhuma isinitti muufaniin kan obboleettii kiyya kan biraa keessa jira asbeezaa sii keessa garuu gatiin isinitti hima jedheetaniin kanarratti gadi baasee. Annaa kunarra hedduun keessanii asiira daakuudha laamma kun dhagaamamtee kunis daakuudha maangoo jedha. As biratti orenjiidha juusii orenjii kun juusii maangoo daakuusaa. Annaa inni kuni gatiinsaa tokkoonsaa birrii 550 kunis akkas. As biratti immoo kunoo inni xaasaa jira kun maangoo'edha. Kun kunoo maangoo'edha maangoo juus jedha. Kun immoo kan burtukaanaati. Kunoo maangoof burtukaanaan xaasaadhaan haala kana jira. Inni kun birrii 250 xaasaan tokko jechuudha. Akkas inshallah viintoon kun akkuma argitan viintoo biyya alaati.
kan biyya keessaallee jira. Inni illee kun expirediin isaa ganaadha jechuudha. 2027tti dhuma 2025tti oomishame. Kunis akkasi. Silaa wanti faabirikaa kun gaariin qabu yennaan itti immoo expiredi isaa dhuganu asabaa gaamee daa'imman keenya namni keenya waan inni ta'u. Kanaaf vintoon kun tokkoonsaa birrii 450. Akkasii hordoftoota tokko inshallah lakkoofsa obboleettii kootii duwwaa 9 kan waasappii jechuudha. Duwwaa 9 17 82 19 duwwaa 9 17 82 19 achirraan daraartuu jedhaatii seevii godhaatii achirraan dubbisaanii wantoota barbaadan sagaleenis ta'u barreeffamaanis ta'u itti ergattanii maallaqa isaa tilmaamii natti immoo hin jedhina sun waan asabamuu miti. Yeroo hamma birraadha gabaan bakka dayyiqiidha aduudha quttoodha waa baay'ee jira deemanii bituun ta'a tokko hojiidha garuu sun rakkoon qabu. Garuu immoo asbeezaa tokko himattanii jalqaba gatii isaa tilmaamii natti meechuun akkuma sila isinitti himee namni yeroo gabaa deemu macheem awwala gabaa keessa zooraa oolee waan barbaadu gatii isaa gaafatee deebi'ee manatti galee birrii fudhatee dhaqee hin bitu. Tilmaamumaan birrii isaa fudhatee gabaa deemee wanta barbaadu bitatee dhufa. Kunis akkas ta'uu qaba inshallah. Birrii keessan tilmaamumaan amma wantoota mana keessa asbeezaa bitachuu yaaddan tokko itti ergadhaatii isiniif bitti inshallah. Akkaawuntii siidhumti isiniif ergiti maqaa keessanitti himaa biyya keessanitti himaa haala sanaan itti ergadhaa inshallah. Guyyaa muraasa keessa isiniif bittee haala kanaan isin qopheessitee biyya maatii keessanii isiniif qaqqabsiiste jechuudha inshallah. እና ኩኖ አስብረትሌ ሰፌቲ ቀብዲ መሳቢያ ብዴና ቀብዲ እና ሀቲ ኦቦሌቲ ከየፈቲያ ኩኒ ፋጡማ ኩኒ አንቆዳይቹን ብሪ ሙጫሳኒቲ ነፊን ቢቲፊ ወላሂ ባየ ተኮቲ ገመደኒ ዘቹድ ኦቦሌቲኒ ኦቦሌቲ ፈቲያ ከነት ፋጡማ ከነቲ ኢቶፊ ቡነ በሬዳ ሰትና እርገኒ ቹዳ ማሻአላህ. Asumaanuu galateeffachuun barbaada. Ani birrii dhuma jaraatii nan godhee fi egaa namni birrii dhuma isaatii waan gaarii namaa godhe galateeffatamuu dhuma qaba jedhanii akkasitti ittoo ajaa'iba siif buna bareeddus na erganii asumaanuu kiyya Faaxumaa galatoomii ulfaadhu siin jechuufan hin jedhee hiriyootan siillee meeshaa akkanarraa ajajatanuu waan akkasii namni jiramti ala ollaatti dhaqee wal argee mana firaatti qodaa argee waan akkasii. Ala hojiin nama sun bareedaa ta'ee namni karuma namaatiin jechuudha. Kanaafuu hundumti keessanuu galatoomaa namoonni meeshaa garagaraa nu ajajjanii hojiitti nu jabeessaa jirtanuu galatoomaa hamma saaluma kanaan itti fufaa nullee amanamummaadhaan akka waan nama of mana keenya ofii keenyaa bituutti qodaa kamiyyuu meeshaa mana keessaa ta'us wanta qoonqoo kana ta'us waan kamiyyuu kan isiniif qopheessinu ta'a. Viidiyoon kun xiqqoo dheerateera afwan. نجرب بك سنفترة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.